siif gargaarsa malee bakka san si saamuuf hin dhufuu beeki. Ati lakkuma namaaf banaa deemtu rabbiilleen siif bana, rabbiilleen sitti bana jechuu. Imaamticha kiyya na dhaggeeffadhu. Sheeticha na dhaggeeffadhu yaa dhiifama naa godhiti. Yaa sheekota keenya, yaa ulamaa'ota keenya, yaa imaamota keenya. Bakki mihraabaa sun qabrii ati zalaalam keessa jirtuu miti. Achirraa baatee qabrii gaggeeffamtaati. Minbarriinis qabriiteetiin miti. Ulfina qaba, kabajaa qaba. Dhiira booruu bakka kana hawaasaaf imaama taatu irratti leenjisaa deema. Giggim jettee ana malee namni biraan dubbatiin, ana malee namni khutbaan godhin, ana malee salaachisni tana keessaa gala ajara keenya. Tanaan dhaamachuu barbaada. Dhiifama guddaa. Galatoom. Beekte nuti akka shabboomii itti daadhaan hojjettan. Hoggu san dura dhaabbatu kana hasalaata shan salaachisee fannaafatee taraawiju akkana jaan kaadeeru didduun isuma dandeessanii jechuudha. Warri masjiida keessa jirtan akkana jaanii firraa buusaa dardara tokkochi duuba itti himaa habar sodaachuu qabdanii jechuudha. Shartiin beektee imaamaa ma'amumaa jechuudha. Yoo isan beektee bu'aa sheekhaate guutaa kaafuura baafadhu yaadachiisaa jechuudha. Tanaa garaan biraa hunnu amma haasawaa keessatti wanni an arke keessaa masjidni lama yeroo takkotti fundraisingidhaaf yeroo qabachuu isaanii wanni garsiisu. Gaa masjidoonni beektee guututti gaa guutuu addunyaa gubbaa jira Oromoodhaatu wal quban qabanidha. Keessaa kan USAdha. Amata dhufu amma yoo rabbiin fadhe akka beektee fundraisingii yeroo garii amma wanni kanaa ni deddeebiti jechuudha. Programma hoggaa masjidni tokko qabu haasni qaba hawaasni jidduu tanatti confused ta'a jechuudha. Kana haala tolchuudhaaf maaliif isaaniifuu raabixaa tokko dhaabbanne jechuudha. Akkuma masjida beektee USAdhattu caasaa takka jala deebitanii sagantoota keessanillee wal quba qabaachiftanii peejii tokko hojii qabaattanii so even silaa beektee sheekha Dr. Afiifillee kan sheer godhuu dandeessanii jechuudha. Yoo beektee tumsa waliin qabaattan amma fakkiidhaaf akka raabixaa tokko waliin jiraannaan piroosesa beektee ustaaz Afiifillee fiduudha keessatti hirmaattan marii san keessa suuraa san keessa jirtan baasii san keessa jirtan har'a masjida keessaniifillee gaafachuu mirgatti qabdan jechuudha. Ebagaa ustaazni keenya sirraa qaanfate waan namni tokko irra laffa'ee fide beektee naaliqee isiin hin taatu haa meeshaa miti jechuudha. Masjidni kun irratti taa'ee mari'atee baasee fide mokkam tana keessa hin jirtu baraadeerooti. Fikraa kana keessa hin jirtu, shuuraa kana keessa hin jirtu, juhuda kanarratti uummanni kun lafa keessatti hin jirtu, bikka dhufe sanitti kaadeeru haqan qabdu jechuudha. Ammoo yoo gurmuu tokko taatanoo, yoo waliin beektee waan tana gootanoo, waliinillee beektee ustaaza keenya beektee godhachuu dandeessanii. Kanaafuu ammas warri fundraisingii warratti baatanii akka uummata keenya hin fachiifne baatiin amanni baatii 12 guyyaa 356 wannummaa walirratti isan fiduu nu man jirre jechuudha. Wal quba qabuu dhabuu taate malee. Kanaafuu meegaa Ustaaz Naasir imaamota biraatii fi horee masjidoota biraatii foo waamichi nuti akka shabboomidatti isanii dhiyeessinu tana isanoonni fudhattanii masjidoota biraatii foo afeertanii amata akka har'aa raabixaa masjida beektee Islamic Community United whatever waan kun baaftan isaniitu beekaa qindeeffattanii qaariyoota gurguddaa akkanaa guwaa fiddanillee wajji akka sheer godhuu dandeessan tarratti yaadnati qabdu maladeero. بإذن الله تبارك وتعالى فدي في خايون خينيلين خنا يجو أديمسي تديمون قوملين خنا بإذن الله hopefully نيتها جنة أبدي كمنا يالي اللي غوني ترى الدورانغا نموني أدادا بروجكتي أدادا مسجين أدادا فدي أدادا وان كبوف ماس مسجين خين يكون تكو نانو أنيلي أدادا سنوا في تكاشو ديبوينه بإذن الله مي خنر اللي وركو جتورا اللي بريف دراف خنر فويه سودا أبدي كمنا ركون غري غري نيجر تيرو غري نموني غا وليندا ليتوكوني yaada adda addaa qaba akkuma biftisaa adda addaatti ilaalchisa adda addaa waanumatti khairii daleetu sana gariin sharruma qofa rabbi isa agarsiisa dhibeen adda addaatti sin argamti yeroo gargarii osoo amma akka yaada kiyyatti dhaloonni lafaa ka'aa jiru kun waan takkallee yaadni isaa yaaduma gartee ifaan bilisaan quraanaa fi hadiisaa fi siyaasarraas walabate ilaalcha adda addaarraas walabate dhaloonni Ameerikaa kun kaasii dhalate kun Arsi fi Harargee fi Jimmaa fi
maali Wallaggaa fi maali Walloo Booranaa maal jechuu kanaan beene jechuu. Khayyaanni isaa qulqulluu Islaamummaa Qur'aanaa fi hadiisa qofate. Khayri irratti wal gargaaru masgida kanama hundaa Arsiitii miti, Wallaggaatii miti, Baaleetii miti, Harargeetii miti, Gujiitii miti, Booranaatii miti amanu. Dhaloota akkasii qabaachuun nu barbaachisa. Ni jira warri dura dabrees akkasuma laakiin immoo yeroo gargarii wantoonni akkanaa kun danqa ta'aniitiif haadha yeroo dhibee namatti ta'anii dalagaa gargarii gizii ati akka yaaddee dalaguu barbaadduuf haadha dubbiin gara gandaa gara maalitti nama harkaafaa deemteeti danqafaa taate. Kanaafuu jidduudhaan wanti dhaamachuu barbaadu namni mana rabbii tiisuu qabu, kalaran qabu, gandan qabu, biyyan qabu. An akkasitti nama. Masgiidni masgiida rabbiiti subhaanahu wa ta'ala. Boordii keessa gosaan ta'uun qabu boordiin. Imaamni gosaan ta'uun qabu. Hawaasni ati kaddamtu kun hawaasa Islaamaati. Faranjii Islaamaa kaddamuu deemta, Araba kaddamuu deemta. Garuu dhugaa namni akka wal dhageehuun jaaramuun barbaachisaadha. Garuu namoota masgiidaaf tolan, ka dandeettii qaban, ka gosummaa hin qabne, ka gandummaa hin qabne, ka ifkannee jiru osoo Guraagee ta'e, osoo Tigree ta'e, osoo Faranjii ta'e hawaasa san keessatti hirmaatee tajaajila kenninaan dhiheeffamee waliin dalagamuu qaba jeetiin amana. Kun egaa inshaallah rabbii fedhee waggoota as deemu kana keessatti amma waggaa 10 booda ijoolleen teenyatuun mumkin Afrikaan Ameerikaan Faranjiin gurraachi biyya kana boordii masgiidaa ta'e hawaasni kunu ijoollummaan teenyatu afaan Oromoo dhagahuu dhabuutu mala. Amata 30 40 50 amma wanni masgiida asitti masgiida cinatti apartaamaa tokko dirree baasnee gumaacha goonee ifduraaf apartaamaa jaaru jirruufu dhaloonni amma akkanaa fi kanaa miti amata 30 40 50 ilmaan kiyya amma afaan Oromoo dubbachuu isaanii rabbitu beekaa jechuudha. Maaliif dhaloota Ameerikaa ni beeta, Awustiraaliyaas ni beeta. Ijoolleen akaakiyyoo 3 4 5 lakkaa'atu afaan isaanii hin beetu. Akaakuun kiyya akkanaa ture jechuuf haadha beeti malee ni xiqqaata namni beeku jechuudha. Sadaqaa akkamatti aboo tasaddaquu baarakallaahu fiikum jennee walirraa guruutaan ijoolleen biyya kanaa beekuu dhabuu malti. Kanaaf masgiida kana waan jiraachisu miliyoona 160 binnee dachii mana qabdu jechuudha. Yoo rabbi fedhe mana sanillee irraa jiisine yoo rabbi fedhe apartaamaa guddaa tokko jaarree achirratti waan galii masgiidaaf ta'u shalaggii waan miliyoona 10 lakkaa'amu jaaruuf yaalii godhaa jira jechuudha. Kun egaa if dura yaadudha jechuudha. Amma nuti hawaasni biyyarraa dhufe asitti manguddoo ta'e biyya kana keessa guddate kanaa miti. Dhaloota jenereeshinaa kana booda amata 100 yaaduu danda'uu qabna. Kanaafuu masgiidni Arsii, Harargee, Jimmaa, Baalee, Maariyyoo jaamu kun amata 20 30 40 50 booda maafi ishee waan agaa inshallah. Gaarii achiinuun afinu amma 20 30 afini rabbiin ammoo keessaa formaat isaa naa godhu jechuudha. Inshallah yoo rabbiin fedhe masjiida tokko kabirallee harkattan hundi eeguu isaanii barbaachisu. Masjiidnummaan lama waliin dhufnaan raabixa ifeefuu. Kawalii galtanii jaarrattanii weebsaayitii tokko keessanii at least yoo raabixa kana keessatti illee miseensa ta'uu baate sagantuma isaatu isan biratti ergate hawaasa kan quba qabaatu jechuudha. Maali qaanii masjiidni lama sagantaa lama beetee qabatee hawaasa tokko bakka lama qoodurra namu guyyaa ka tokko qabatee tokko dhiisee fi rabbiin guyyaa 356 nu godhe jechuudha. Inshallah tunis yaaduma dubbii projektii keessan ittiin deebi'achuu barbaade. Akan dhageetti almost miliyoona asirratti. Yaaminsi guyyaa tokko keessatti teessuuni argamuun isaa dhugaa bakka argatuu dadhaban sila wal jijjiiruudhaaf wal mari'atanii bakka wal jijjiiruu dadhaban sagantaan garii namni isa affeeramee jira. So kanaaf maal jaame rakkoon hin jiru. Namni garii lamaan itti argamuu danda'a. Guyyaan sagantaan sa'a 3 irraa jalqaba. Sa'a 3 irraa haga gartee galgala sa'a 10 PM ti. Yoo namni dhugaa ulfaatu ni mala nama garitti. Garuu immoo yoo dhugaan manni kun mana rabbiiti. Mana Arsiitii miti. Mana Harargeetii miti. Yoo jetti amante mana rabbiiti. Rabbiif hin jaaru deema. Qarshiin achi keessa buusuun qabrii keessa na boorsiti. Guyyaa qiyaamaa fuula rabbii duratti darajaa fi ulfinaa fi kabajaa jannata keessa rabbitti maanaa jalatti. Daarussalaamis
masjid toohidis lamaanuu qalbii fayyaatiin qalbii qulqulluudhaan akkuma isin jedhe namoonni akka keenyaatti bakka takkatti argamee dirqama amma fakkeenyaaf toofiq jiraachuun qaba fakkeenyaaf yoo sheekootii hunda ergine namni tokko jiraachuu qaba masjid toofiq nama salaachisuudhaaf gaggeessuudhaaf haa jennu namoonni dirqama akkasiin qabaanne bakka lamaanitti argamuu danda'a rabbiin asii yoo qarshii takka kannite achiis yoo dheete qarshii takka kannite rabbi subhaanahu wa ta'ala niyyaatee ilaala kanaaf lamaanuu Arsiitii fi Harargee jechuu dhiiste lamaanuu mana rabbiiti rabbiif hin dhaqa sheekootii imaamota gartee isaan hana jaalatanii fi isaan hana kabajanii fi isaan zigaariif osoo hin taane mana rabbii lallabuu jiran gandi Daarussalaam sun warri barbaadu jiran masgida gandan qabne keessatti masgida barbaadu jiran masgidan qaban ganda fagoorraa nu dhufan amma madrasaan ijoolleen na dhuftu tun daqiiqaa 45 oftee achi na dhufti ganda fagoo san keessa masgidan qaban hawaasni keenya Oromoo guddataa deemu jira waliigalaami toohidis liqii guddaa turre jira barana liqii san ifirraa fixuudhaaf piroojeektii guddaa qaba jechuudha kanaas liqii jalaa baasnee sanis bakka itti goone lamaanuu yoo qalbiin teenya fayyaa nu qabaatte lamaanuu ija bitaatii fi ija mirgatti yoo ilaalle mana rabbiiti jechuu yoo amanne lamaanuu keenya jechuu amanne wanni badaan jiru inshallah taamte waan dhufe immoo akka itti gaggeessuun illee qabaachuu danda'u qabna jechuudha baarakallahu fi ammoo beetee walumaa galattuu Austraaliyaa fi biyya keessa hawaasni keenya guddaadha akka sagantaan keessa walirra dhufne asittis harkaatuma jirra walquba qabaachuu dhabuudha malee niyyattanii akka beetee waan kana goone numa beela jechuudha badiidhaa fi ammoo walquba qabaadhaa gumii takka qabaadhaa mariihadhaa yaada wal jijjiiraa muuxannoo wal jijjiiraa waliin hojjedha beetee salaaninu jamaadha jechuudha tanigaa masjidallee jamaa tan irra bareeddii jechuudha barbaanneeti asumaanuu masjida beetee tokko toohidii haaroo masjida eenyu nan jette والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يجا ورا دار السلام سافران تجا سبالي سداغي سخوتا مسجد خنيرت ما ميديا خنرت ترمادا حواس بيخيسا بيالله يسنف دبفنا وري بيتي توحيد اللي خوتا مسجدون هندنو خوتاتي سغالي تيسات دغيس فدا هوجي غاري هركا قبدن غرسي فدا مالي في اسرتيو دبتن ونوديو نمان تولتي يچوي كارورو غدا قبدني يو نمت اسيمبان خا بيتي خبتي باي سنيتاتي يو امو حواس دغيسي فتن تمسا غافتن اسنيف لافت ما جت استاذ akka afeerraa keessan dhageeni isin afeeramani isin fi gara torba kana inshallah Abdul Sabur Tokofa fi Abdul Aziz jazakallahu khair jari labanu ha dhufani akkasitti guyyaa adda addaa qabnee fi lamaanu masjida lamaanu firna asirra deesna inshallah ya shukran ilmo ado wajji dhuftee gaari sadii taatanii Dr. Abdurrahim Doyyoti wanne beeta Abdurrahim du bilbila jirraa fi meen malinu yaadachiisini irra deebinee wanni asitti isa yaadachifnu baatiis baatii ramadaanaati dhugaa shabbo miidiyaan waan siyaasaa sheekaan hin dararru jechuudha nama waan gaafannu qabna nama diiwooma diin gaafanna jechuudha kanaafuu hedduun dhaammotiinaa yaaddawina hoggaa miidiyaa shabborra dhuftan masjiida Daarussalaam irraa dhuftee waan beetee Dabra Biraan irraa sin gaafadhu jechuudha waan Dabra Maarqos irraa sin gaafadhu tun abbaa qabdii jechuudha siin dararu waan siyaasaadha hot waan diinii fi duniyaaf ummata keenyaa tola waan beetee caammii taate tanama ilma namaa wajjin wal nikikkisitti hin goone si gaafanna jechuudha taan ammoo nutiitu oofata kophaa guyyaa san waa maqaa hodhoonu jechuudha kanaafuu inshallah ilmaatu sagantaa itti aantu masjid Tawfiq مسجد دار السلام في مسجد توحيد إساسدين ودفتريتو إنواتو خانوفو لبستاني ورابطة أجمانو يتشوي سديتانا جماعة إن شاء الله بإذن الله تعالى ونتيجة موجودة قرمودان ندمتي